Bagana kan duftan. Yang Sudanis membutuhkan katanya kaya pakan gugesan geram di sana jauh. Membutuhkan ni kayaknya namanya umri dan warga di balik kamu pun guna tawa bahati kaya hargi rufe. Asitnya ikon gugesu sani kena badala tu bani. Akka semua ni kayaknya godina wallo irakani godina hargi kaya tolik tuhuran. Begitu harga kan untuk rahu gejiwa gaji gejiwa buddha basani na nawani. Buku sani kan agak di sana ada ujianna. Yang Sudanis baga ayana pa Oromoda. Hulpana sudah sedih. Waga bara sudah sedih tafa harajamu kanan mungkin seninja. Awal apa Oromo kena sebelum Sudan, akmada kamu cuma Oromo dah gara-gara holi tu itu. Uso gazi tu kumele segi ofiti wanta dia seperti holi buku Sudan. Umman ni hanggan aja kun asyik holi kusi. Aja aja dami tinggi aja kena. Urdusoot amantaa waaqee fataa qoosoo hin ta'in kabajni ayyaana kun ka uummata Oromoo hundaaf jeetii yaada jechuudha. Uummata Oromoo hundum fayyada. Uummanni Oromoo hundumti keenya waan qabnu walitti qabannee of ta'uu kanaaf haa tattaafannu walis ni jechuudha. Warri kaabaa kibbaatti kan hundumtu galatooma. Warra abbaa Oromoo kabaju imala karaa dheeraa godhanii asitti argaman kana dura dhaabbadhee haasoo baga nagaa dhuftanii kana gochuu gootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isinillee baga gammaddan, baga gammanne, baga nagaan geessan. Kabajamoo dhaloota keenyaa dhiya biyyattii godinaalee Wallaggaa afran irraa dhufan. Kabajamoo dhaloota keenyaa godina Iluu Abbaa Booraa irraa dhufan. Kabajamoo dhaloota keenyaa godina Jimmaa irraa dhuftan. Kabajamtoota dhaloota keenyaa kibba biyyattii godina Booranaa fi Gujii irraa dhuftan. Kabajamtoota dhaloota keenyaa godina Arsii lamaan irraa dhuftan. Kabajamtoonni dhaloota keenyaa godina Baalee fi mootummaa uummata sabaa fi sablammoota kibbaa irraa asitti argamtan. Kabajamtoota dhaloota keenyaa kaaba biyyattii godina addaa Oromoo Kamisee fi waliigala mootummaa naannoo Amaaraa irraa dhuftan. Kabajamtoota dhaloota Oromoo giddugala biyyaa magaalaa Finfinnee fi godinaalee Shawaa afran irraa dhuftan. Kabajamtoota dhaloota Oromoo baha biyyattii godinaalee Harargee lamaan mootummaa naannoo Affaar magaalaa Dirreedawaa fi Tigraay. Kabajamoo dhaloota keenyaa biyyoota garaagaraa irraa asitti argamtan. Yeroo maallaqaa fi humna keessan wareegdanii imala gara mana hambaa dhiiftanii gara mana keessanii galma abbaa Oromoo fageenya osoo isin daangessin tulluu baatanii buutanii suulla qaxxaamurtanii riqicha dhalootummaa alagaan diige ijaarrattanii lafee dhalootummaa kaleessa Booranaa fi Bareedduu beektanii gadaamessa Aayyoo Beetoo haadha Booranaa fi Bareedduu jettanii addunyaa tana irratti kabajamuuf ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu ganda yookaan araddaa agamtiitti marsaa 18 kabajamuu kanaaf bu'aa bahii hedduu keessa baatanii warri har'a guyyaa seena qabeessa milkaa'ina dhalootaa qabu kana irratti argamtan maqaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessa bahaa maqaa ayyaantummaa Oromoo fi maqaa kiyyaan baga nagaan dhuftan. Dabalataan carraa kanatti fayyadamee
wanti ani jechuu barbaadu manguddoo Oromoo tulluu yaadaa dhaloota keenya gidduutti ijaarame doozara burkuteessan ni jigsan riqicha dhalootummaa alagaan diige ijaaraa karaa cufame walitti baasan dhaloota of dhabe wal dhabe kan wal taasisan obbo Dagalee Abdiisaa Haamoo walitti qabaa koree barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo tokko leelii fi ililbeedhaan naa galatoofadha. Ammas irra deebi'aatii galata guddaa naa galatoofadha. Egaa dhumarratti waan jedhu isinis dhaloonni keenya dhaamsa manguddoo keenya dhaloota irraa fuudhanii nuun gaan akka galmaan geessan akka galmaan geenyu jechaan dhaamsa koo asirratti xumura. Ayyaanni ayyaana gammachuu ayyaana badhaadhinaa kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u horaa bulaa galatuma.